Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuf har'a kan waliin ilaallu Gilgaalaa tokko tuqaa ja'a waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan sarara lakkoofsaatti fayyadamuun ida'amtoota armaan gadii shallagii jedha. Asirratti sadarra afurii ida'uu lamarra afurii jedha. Maal gootu kana? Ishii kana yoo barbaaddan salphisuu dandeessu, yoo barbaaddan dhiisuu dandeessu. Yeroo salphistan maal ta'a? Tokkorra lamaa ta'a. Lamarra afurii kun jechuudha. Kanaafuu amma kan isin walitti hidhaatan sadirra afurii ida'uu lamarra tokkorra lamaati. Kana walitti hidhaatu jechuudha kana lamaan. Sarara lakkoofsaa egaa yeroo sarartan sarartuu fayyadamaatii kaasaa isiniin jedheetan jira. Asirratti 0 jettu as immoo tokko ta'a asiin negatiiva tokko ta'a sarara lakkoofsaa yeroo fayyadamtan jechuudha. Sadarra afurii jechuun naannoo kanatti argama. Sadarra afurii naannoo kanatti argama. Sadarra afurii as ta'a. Ida'uu lamarra afurii jechuun tokkorra lamaa jechuudha. Asirraa ka'uudhaan iddoo kana sadarra afuriirraa ka'uudhaan yuunitii meeqa deemtu? Yuunitii tokkorra lamaa deemtu. Eessa ta'an immoo as ta'a jechuudha. Kanaafuu sarara lakkoofsaa yeroo fayyadamtan as xiyya fayyadamtu. Zeeroorraa kaatanii gara kamitti deemtu? Gara harka keessan bitaatti yuunitii meeqa deemtu? Sadarra afurii deemtu jechuudha. Sadarra afurii deemtu. Achirraa ka'uudhaan immoo tokkorra lamaa gara maalitti deemtu? Gara harka keessan mirgaatti deemtu. Yuunitii meeqa? Tokkorra lamaa deemtu jechuudha. Tokkorra lamaa yeroo deemtan eenyuun argattu asitti? 5 irra 4 argattu jechuudha. 5 irra 4. Egaa sarartuu fayyadamaa waan isin jedheef sararri lakkoofsaa keessan kun safara qaba. Akkasumallee lakkoofsa ofirraa qaba. Yeroo kana eenyu argattu? 5 irra 4 tokkuma bira akka dabartaniin isa argattu jechuudha. 5 irra 4. Yeroo walitti hidhaatan sadarra 4 ida'uu tokkorra lama yoo barbaaddan lamarra 4 jechuu dandeessu. Ida'ama kanaa jechuudha. Tokkuma waan ta'eef jechuudha kun lamarra 4 fi tokkorra lamarra 4 wal qixa tokkorra lamaa faana wal qixa. Yeroo walitti hidhaatan kana maal ta'a? Kana qaxxaamura yeroo baaftan 6 ida'uu meeqaati? 4 irra meeqaa ta'a? 8 ta'a. Kana yeroo walitti hidhaatan 10 irra meeqaa ta'a? 4 ta'a. Kana yeroo salphistan meeqaana? 5 irra meeqaa ta'a? Ishiin kun 8dha. 8 asitti ishiin kun 4 inni jedhe 5 irra meeqaa ta'a? 5 irra 4 ta'a jechuudha. Yeroo salphistan 5 lamaa yeroo salphistan 10 yeroo 10 lamaan salphistu 8 lamaan salphistu meeqa argattu? 5 irra 4 argattu jechuudha. Kanaafuu egaa sarara lakkoofsaarraa yeroo keessan maal ta'a? Sarara lakkoofsaatti yeroo fayyadamtan lakkoofsota kana yeroo keessan isaan asirratti hojjenne kana haa balleessinu. Maal ta'a? Kunoo akkuma argitan bifa kanaatiin keessu jechuudha. Maal ta'a? Asitti 4 irra 3ti. Asitti immoo 5 irra 4 ta'a. Xiyya yeroo fayyadamtanii keessan inni kun maal ta'a? 3 irra 4 ta'a. Asitti immoo 2 irra 4. 2 irra 4. Asii kaasee 3 irra 4 irraa kaasee jechuudha. Meeqa deemtu? Tokkorra lamaa deemtu jechuudha. Tokkorra lamaa jechuun 2 irra 4 jechuudha. Kun bifa kanaatiin keessu jechuudha. Viidiyoo itti aanu immoo baarra kan jiru lamaan isaaniiyyuu negatiivadha. Yoo barbaaddan lakkoofsa kana salphistanii hojjechuu dandeessu. Yoo barbaaddan akkasumatti kaa'uu dandeessu. Akkuma jiru kanatti sarara lakkoofsaa irratti agarsiisuu dandeessu. Sarara lakkoofsaa irra yeroo kaaftan gaa sarartuu fayyadamaatii kaasaa isiniin jedhee maaliifidha sarartuu fayyadamtanii? Sarartuu yeroo fayyadamtan tokkoon safara qaba. Lakkoofsa ofirraa qaba. Achirraa jechuudha. Yeroo sarartanii barreessitan lakkoofsa ofirraa qaba. Kanaaf jechuudha. Innis salphaadhaan lakkoofsi tokko eessatti argama kan jedhu salphaadhaan argattu jechuudha.
asirratti lamaanuu negatiiva, as zeeroodha. As zeeroodha. As negatiiva tokko haa jennu, as immoo tokko haa jennu. Kana yoo salphisuu barbaaddan maal ta'a? Negatiiva tokko irra sadii ta'a. Ida'uu meeqaati? Ida'uu negatiiva tokko irra lamaa ta'a. Kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? Negatiiva shan irra meeqaati? Jaha argattu jechuudha. Negatiiva 5 irra 6. Kanaafuu egaa asii kaasee 0 irraa kaasee gara bitaatti hagam deemtu jechuudha. Yuunitii meeqa deemtu? Yuunitii negatiiva otoo hin taane yuunitii jechuudha. Gara bitaatti deemnaan negatiiva waan nutti agarsiisuuf jechuudha. Gara bitaatti deemtu 2 irra 6 deemtu. 2 irra 6. 2 irra 6 jechuun immoo naannoo kanatti argama. Kana jechuun 1 irra 3 jechuudha. 1 irra 3. Isarraa ka'uudhaan immoo gara bitaatti amma immoo yuunitii meeqa deemtu? 1 irra 2 deemtu. 1 irra 2 deemtu. As xiyyaadha. Xiyya qabaachuu qabdi asii. As xiyya qabaachuu qabdi. Bakki kun jechuudha. Itti aansuudhaan immoo 1 irra 2 erga deemtanii asidha jechuudha. Asitti immoo eenyuun argattu? Negatiiva 5 irra 6 argattu jechuudha. Isiin kun 2 irra negatiiva 2 irra 6 taati asii. Inni kun immoo negatiiva 3 irra 6 ta'a. Kana yeroo walitti daatan negatiiva 5 irra 6 argattu jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin agarsiiftan. Caarra kan jiru immoo sarara lakkoofsaa yoo kaaftan as 0 jedha. As 0 jedha. As immoo as 1 jedha. As 2 jedha. As 2 jedha. Kanaafuu egaa 5 irra 2 jechuun eessatti argama? Asii kaatanii 0 irraa ka'ee haga eessaatti? Haga asiitti jechuudha. Gara mirgaatti jechuudha 0 irraa ka'ee. 2 irra 5 irra 2 jechuudha. 2 irra 5 5 irra 2 asitti argama. Hir'isuu meeqaati? 1 irra 2 jechuun immoo gara maalitti deemtu? Akkas yuunitii 1 irra 2 gara maalitti deemtu? Gara bitaatti deemtu jechuudha. Ishiin kun negatiiva 1 irra 2 as deebitu jechuudha. Eenyuun argattu? 4 irra yuunitii meeqa deebitu? Yuunitii 1 irra 2 deebitu aseesee jechuudha. Aseesee yeroo deebitan asitti eenyuun argattu? 2 argattu asitti. Kanaafuu 5 irra 2 hir'isuu 1 irra 2 kan yeroo irraa hir'istan maal ta'a? Inni jalaa wal fakkaata. 5 irraa 1 irra 4 jechuun irra 2 4 otoo hin taane irra 2 jettu. Irra 2 wal qixa meeqa ta'a? 4 irra 2 wal qixa 2. Kanaafuu yeroo as deebitan yuunitii 1 irra 2 jechuudha. Eenyuun argattu? 2 argattu. Kanaafuu sarara lakkoofsaa yeroo fayyadamtan egaa maal ta'a? Sarara lakkoofsaa yeroo fayyadamtan as kana ta'a. As guutuun isaa meeqadha? Guutuun isaa 2 irra 5. Xiyyi kun guutuun isaa jechuudha. Asii kaatanii immoo as yeroo deebitan meeqa ta'a? Negatiiva 1 irra 2 duubatti deebitu jechuudha. Eenyuun argattu? 2 argattu asitti. Bifa kanaatiin keessuu jechuudha yeroo keessan. Inni itti aanu immoo gaaffii lammaffaan
qoqqoodama reektaangilii fayyadamuudhaan ida'amtoota armaan gadii barbaadi jedha. Qoqqoodama reektaangilii waliin ilaallee turre viidiyoo darbe keessatti isa bifa kanaatiin jechuudha. Akkuma asirratti argitan qoqqoodama reektaangilii fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaallee turre mee irra deebiidhaan haa ilaallu. Kana jechuun gaa asirratti isa kana yeroo walitti hidhaatan maal ta'a? Waamsaan isaa wal fakkaata. Maal ta'a? Isa gubbaa walitti hidhaatu jechuudha. Meeqa ta'a innis? 3/5 ta'a. 3/5. Kan nuu kennu gaa walitti hidhaanii kana maal ta'a? 3/5ti. Amma maal fayyadamtu jechuudha? Reektaangilii kaasu. Reektaangilii kaasuudhaan qoqqooddu. Reektaangilii yeroo kaastan akkasiin kaastu. Reektaangilii kana bakka 5tti qooddu jechuudha. Bakka walqixaa 5tti qooddu. Bakka walqixaa 5tti yeroo qooddan 1, 2, 3 meeqa ta'e? 1, 2, 3, 4, 5 ta'eera. Kana bakka walqixaadhaatii fudhadha yookiin sanboota xiqqoo 1, 2, 3, 5 ta'e miti? 1, 2, 3, 4, 5 ta'eera. Asitti yeroo ishii kana yeroo dibnu maanni? Ishii kana yeroo dibnu jechuun 1/5 jechuudha. 1/5. Tokko bakka 5tti qooduu jechuudha biraa miti karaa biraatiin. 1/5 taati ishiin kun. Ishiin kunis akkasuma 1/5ti. Tokkoon ishee jechuudha. Ishiin kunis 1/5ti. Qubaan ishii tokkoon. Kunis 1/5ti. Kanaafuu gaamma nuti 1/5 ida'uu 2/5ti. Kana jechuun 2/5 jechuun 5 kana keessaa bakka meeqaa dibuu jechuudha? Bakka 2 dibuu jechuudha. Kanaafuu ida'uu 2/5ti. 2/5 jechuun 1/5 ida'uu 1/5ti. Tokko dibneerra. Ammas tokko dibneerra. Kan isa kana kalarii biraatiin isiniifan dibaa. Akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Kun immoo kan 2/5ti. 2/5ti. Kun qobaan isaa 1/5ti. Ishiin kunis qobaan ishii 1/5ti. 1/5 ida'uu 1/5 maal ta'a? 2/5ti jechuudha. Kanaafuu inni biluudhaan dibame kun inni cuquliisaan dibame kun jechuudha. 2/5 bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu 1/5 ida'uu 2/5 maal nuu kenna? Waliigalatti isa kana nuu kenna miti? Isa diimaa dibame kanaa fi isa cuquliisa dibame kana jechuudha. Inni cuquliisni dibame kun maal nuu kenna? 3/5 nuu kenna jechuudha yeroo walitti hidhaatan. Kana jechuun 1/5 isa kana isa diimaa dibame kanaa fi ida'uu isa cuquliisa biluu dibame kana jechuudha. 2/5 yeroo walitti hidhaatan maal nuu kenna? 3/5 nuu kenna. 3/5 immoo isa kana hundasaa jechuudha. Isa walitti dibame kana diimaa kanaa fi isa cuquliisa kana jechuudha. Kanaafuu gaa 3/5 yeroo agarsiiftan maal ta'a? Akkamiin agarsiiftu jechuudha amma isin? Akkamiin agarsiiftu? Isiniifan barreessa jechuudha amma. Kalarii garaagaraatiin isiniifan barreessa akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Asirratti yoo balleessinu ammaan balleessina. Tokkoon isaa kun jechuudha. Ishiin kun 1/5ti. Kunis 1/5ti. Kunis 1/5ti. Kunis 1/5ti. Kan hin dibamneen jechuudha. Kunis illee akkasuma 1/5ti. Hundi isaa 1/5 jechuudha. Amma 1/5 adimnu. 1/5 magariisa adimnu. Magariisa dibduu 1/5 magariisa adimnu. Kuni 1/5
shaniiti. Kan lamarra shanii yeroo dibnu immoo isaan kana lamaan dibnaa jechuudha. Tokkorra shanii ida'u tokkorra shanii maalluu kenna? Lamarra shaniiti. Isaan kana lamaan jechuudha. Kun lamarra shaniiti. Kun hundisaa lama irra shaniiti. Yeroo walitti daatan immoo hundasaa tokkoon tokkoon jechuudha. Hundasaa kana yeroo walitti daatan immoo sadirra shaniiti. Kun akkasiin agarsiistuu jechuudha. Bifa kanaatiin agarsiistu. Baarra kan jiru akkamiin hojjettu? Akka isa kanaa kan waamsaan isaa wal fakkaatu kallattiidhaan boksii kaafne yookiin saaxina hin kaafne kan isa kanaa jechuudha. Waamsaan isaa waan wal fakkaatuuf kallattiidhaan kan nuti boksii yookiin saaxina isaa sana kaafne jechuudha. Isa kana immoo asitti waamsaan isaa wal hin fakkaatanii maal gootu? Walitti daatu jechuudha. Yeroo walitti daatan maal argattu? Waliin haa idaanu kana qaxxaamuroo baay'iftan 4 ida'uu 6 irra 24 ta'a. Kun maal ta'a? 10 irra meeqaati? 24. Kan yeroo salphistan lamaan 5 irra meeqaa ta'a? 5 irra 12 ta'a. 5 irra 12. 5 irra 12 saaxinii bakka 12tti qoodame kaafnaa jechuudha. Saaxinii bakka 12tti qoodame kaafna. Maal gootu? Saaxinii isaa yoo kaaftan akkasiin kana bakka 12tti qooddu jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jettan yeroo lakkooftan kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta'e. 12 ta'e. Kan nuti hojjennu egaa tokko irra 6 ida'uu tokko irra 4ti. Kana egaa meeqaan baay'istu isa gubbaa isa jalaas jechuudha. Lamaan baay'istu. Maal ta'a yeroo kana? 2 irra 12 ta'a. 2 irra 12. 2 irra 12 jechuun boksii kana keessa meeqa dibdu jechuudha? Boksii kana keessa bakka 2 dibdu jechuudha. Bakka 2 dibdu. Asii fi boksii 12 kana keessa 2 dibdu jechuudha. As dibdu. Itti aansuudhaan immoo ishii kana meeqaan baay'istu? 3 baay'istu. Maaliif ishee asii kana 12 gochuuf 3 baay'istu. Isa gubbaas isa jalaas. Sana booda maal ta'a? 3 irra meeqaati? 12ti. Boksii 12 kana keessa 3 dibdu jechuudha. 3 yeroo dibdan eessa dibdu? Sadan kana dibdu jechuudha. 1 2 3 sadanuu dibameeti jira jechuudha. Sadanuu erga dibamee kana jechuun tokkoon ishiin kana jechuun meeqa jechuudha? Tokkorra 12 jechuudha. Tokkoon as keessaa jechuun tokkorra 12ti. Ishiin kun tokkorra 12ti. Ishiin kunillee akkasuma tokkorra 12ti. Kunillee akkasuma tokkorra 12ti. Inni kunis tokkorra 12ti. Kunis tokkorra 12ti. Hundi isaa kunuu tokkorra 12ti. Inni kunillee akkasuma. Kunis tokkorra 12, tokkorra 12, tokkorra 12ti. Boksiin kun hundi isaa kun jechuudha. Kanaafuu inni dibame kun akkuma argitan inni kun piinkii fi inni kun diimaa dibame kun maal jechuudha? 5 irra 12ti. Yeroo walitti daatan kan dibame kun asii 2dha, asii 3dha. 2 fi 3 walitti meeqadha? 5. 5 irra meeqaati? 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa yeroo boksii kana keewwattan maal ta'a? Isa asirratti inni kana balleessinu amma yeroo keessan jechuudha. Yeroo ibsitan mee waliin haalaan haa balleessinu kana.
Kana jechuun tokkoon as keessaa jechuun ishee as keessaa jechuun tokkorra 12 jettu tokkorra 12 jettu hunda isaan barreessitu jechuudha. Tokkorra 12 tokkorra 12 tokkorra 12 tokkorra 12 tokkorra hunda isaayyuu tokkorra 12 keessatti barreessitu. Tokkorra 12 isa dhumaa kanas barreessuu dandeessu. Maaliif boksii tokkorra 12 waan nutti agarsiisu jechuudha. Dhiisuus dandeessu. Sana booda maal gootu? Tokko irra 6 jechuun walqixa 2 irra 12ti. Isa gubbaa isa jalaas lamaan yeroo baay'istan jechuudha. Ishii kana lamaan baay'istu. Tokko irra 6 2 irra 12ti. 2 irra 12 jechuun ishii kam dibdu? Ishii kana dibdu jechuudha. Ishii kana lamaan. Ishii qabaa kana lamaan dibdu. Ida'uu meeqaan hin jedhaa? Ida'uu tokkorra 4ti miti. Tokkorra 4 kana immoo ishii jalaa kana 12 gochuuf meeqaan baay'istu? 3 baay'istu. 3 baay'istu. Isa jalaa isa gubbaas kun maal ta'a? 3 irra 12 ta'a jechuudha. 3 irra 12 jechuun immoo boksii 3 dibdu jechuudha. Boksii 3 sun dibdu. Boksii 3 kana yeroo dibdan iddoo kam dibdu? Bakka kana dibdu. 3 kana dibdu. Sadii dibduu. Kanaafuu ishii kana jechuun ishii bicaadhaan dibamte kana jechuun 3 irra 12 jechuudha. Ishii kana jechuun immoo maal taati? 2 irra 12ti. Walumaa galatti immoo maal ta'a? Walumaa galatti jechuudha 5 irra 12 jettuun ishii kana jechuudha. Bifa kanaatiin daftara keessan irratti hojjetachuu dandeessu. 5 irra 12 bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Gaaffiin sadaffaan ida'amtoota lakkoofsa raashinaallii armaan gadii barbaadii jedha. Negatiiva 3 ida'uu gasirrii negatiiva 7. Maal ta'a kuni? Negatiiva 13 ida'uu gasirrii negatiiva 7. Negatiiva 13 ida'uu gasirriin negatiiva 7 meeqa? 7. Negatiiva 13 ida'uu 7 yeroo walitti daatan meeqa argattu? 6. 6dha jechuudha deebiinsaa. Kan baarra jiru maal gootu kana? Asitti negatiiva 5 irra 6 ida'uu 3 irra 5 jedha. Maal gootu kana? Qaxxaamura baay'istu. Jechuun negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 5 baay'isuu 5 ida'uu jettu. Ida'uun gidduu isaanii waan jiruuf jechuudha. Ida'uu 6 baay'isuu 3. 6 baay'isuu 3 irra 6 baay'isuu 5. Akkasiin hojjettu jechuudha. Sana booda asiin kun meeqa ta'a? Negatiiva 5 baay'isuu 5 negatiiva 25 ta'a. Negatiiva 25 ida'uu 18 ta'a. Asii 3 baay'isuu 6 jechuudha. 18 waan ta'eef hiruu meeqa jettu? 30. 5 baay'isuu 6 30 waan ta'eef jechuudha. Walqixa innasii kun meeqadha? Negatiiva 7 ta'a. Negatiiva 25 ida'uu 18 negatiiva 7. Negatiiva 7 hiruu 30. Deebiin keessa maal ta'a? Negatiiva 7 irra 30 ta'a jechuudha. Caammoo caa yeroo hojjettan asitti ida'uu jedha. Lamaan isaaniiyyuu negatiivadha. Lamaan isaaniiyyuu negatiiva. Lakkoofsonni raashinaalii kun lamaan isaaniiyyuu negatiiva. Asitti ida'uu ishiin kun asicha ishii kana yeroo baay'iftu maal gooti? Negatiiva isaa kana yeroo baay'iftu maal taati? Negatiiva ta'a jechuudha. Kana jechuun negatiiva 3 irra 8 hir'isuu 5 irra 12 ta'a. Kanaadha kan isin hojjettan jechuudha. Kanaafuu maal gootu? 3 negatiiva 3 irra 8 ida'uu 5 negatiiva 5 irra
gidduu isaa negatiivaa jennu fi negatiivaa fi poozitiiva yeroo waliin baay'atu negatiiva waan ta'eef jechuudha. Negatiiva 5 irra 12 jenna. Sana booda qaxxaamura baay'istuu kana. Kana jechuun 12 baay'isuu negatiiva 3 hir'isuu maaliif gidduu isaanii hir'isuu waan jiruuf jechuudha. Gidduu isaanii kun as hir'isuu waan jiruuf hir'isuu 8 baay'isuu 5 8 baay'isuu 5 irra 8 baay'isuu 12 8 baay'isuu 12 jettu jechuudha. 12 baay'isuu 3 meeqa? 36. Negatiiva 3 jechuudha. 12 baay'isuu negatiiva 3 negatiiva 36. Asittoo 8 baay'isuu 4 ishiin kun asitti negatiivadha. Maal taati? 8 baay'isuu 4 40 40 baay'isuu negatiiva maal ta'a? Negatiiva 40 ta'a jechuudha. Yeroo inni isa jalaa kana yeroo waliin baay'atan 8 baay'isuu 12 96. Isa gubbaa yeroo walitti daatan negatiivota lamaan jechuudha. Meeqa argattu? Negatiiva 76. 76 irra 96 lamaan salphisaa kana 38 negatiiva jechuudha. Negatiiva 38 irra kana lamaan yeroo salphistan meeqa argattu? 47. Kanaafuu caarra kan jiru maanni? Negatiiva 38 irra meeqa? 47 ta'a jechuudha. Daarra kan jiru yeroo hojjettan kana lakkoofsa kana yeroo hojjetan maal ta'a? 1.16 argattu. 1.16 argattu yeroo walitti daatan. Dheera kan jiru 6 ida'uu negatiiva 5 meeqadha? 1 argan. 1 ida'uu 7 meeqadha? 1 ida'uu 7 8. 8 ta'a jechuudha. Kaarra kan jiru lakkoofsa kamiyyuu 0 yoo itti daatan matuma isaa argattu. Kanaafuu asitti maal argattu? Negatiiva 15 ta'a jechuudha. Gaarra kan jiru immoo 3.65 ida'uu negatiiva 5.48ti. Kana jechuun 3.65 hir'isuu 5.48ti. Kun maal ta'a? Negatiiva 1.83 ta'a jechuudha. Inni itti aanu har'a kan jiru. Egaa lakkoofsonni yeroo akkas foormii kanaatiin yookiin bifa kanaatiin isinii dhufan kana jechuun b irra caatiin yoo isinii dhufan maal gootu? A baay'isuu caa ida'uu b irra caa jettu. Kanaafuu aan 22 akka 22tti fudhattu. Caa immoo akka 5tti fudhattu. 22 baay'isuu 5 ida'uu 1 jettu. Baan immoo akka 1tti fudhattu waan ta'eef jechuudha. Caan 5dha jenneerra. Kanaafuu maal ta'a? 22 baay'isuu 5 ida'uu 1. Kalarii biraatiin isiniifan barreessaa akka isinii mul'atuu fi 22 baay'isuu 5 ida'uu 1 irra 5 ta'a. Kana jechuun 22 lamaa yeroo baay'iftan 110 ta'a. Ida'uu 1 irra 5. Kana jechuun 111 irra 5. 111 irra 5 jechuun immoo deesimaalitti yeroo jijjiirtan 22 tuqaa meeqadha? 22 tuqaa 2 ta'a. Hir'isuu jettu. Ishiin kun asitti poozitiivaa fi negatiiva yeroo baay'iftan negatiiva waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu asitti hir'isuu taati. Hir'isuu 40 otoo hin taane 4 tuqaa 2. 4 tuqaa 2. 22 tuqaa 2 hir'isuu 22 tuqaa 2 hir'isuu
afur tuqaa lama yeroo hir'issan meeqa argattu? 18 argattu jechuudha. Irra kan jiru immoo asitti tokko tuqaa afur asitti ida'uu fi negatiiva kana poozitiivaa fi negatiiva kana yeroo waliin baay'iftan negatiiva ta'a. Kanaafuu maal gootu? Negatiiva 5.3 kana jechuun tokko tuqaa afur hir'isuu 5.3 ida'uu 0.6 kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? Negatiiva jechuudha. Negatiiva 3 tuqaa meeqa argattu? 3.3 argattu jechuudha. Gaaffii arfaffaan gabatee armaan gadii irratti bakka duwwaa guutii. Asitti xaa, yaa, zaan nu kennameera. Xaa ida'uu yaati kan nuti barbaannu jechuudha. Asitti gatiin xaa negatiiva 5/6ti. Gatii yaa immoo 2/3ti. Kana jechuun xaa ida'uu yaa jechuun negatiiva 5/6 negatiiva 5/6 ida'uu 2/3ti. Kana yeroo walitti daatan qaxxaamura baay'isanii walitti daatu jechuudha. Negatiiva 5 baay'isuu 3 ida'uu gidduu isaanii ida'uu waan jiruuf 6 baay'isuu 2 irra meeqaati? 6 baay'isuu 3 jettu. Asii meeqa ta'a kuni? Kana jechuun negatiiva 15 kana yeroo waliin baay'iftan ida'uu jettu. Meeqa ta'a? 12 irra meeqa ta'a? 18. Kana yeroo walitti daatan isa gubbaa meeqa ta'a? Negatiiva meeqa argattu? Negatiiva 3/18. Kana yeroo salphistan 3 tokko ta'a. Kana 3 meeqa ta'a? 6. Kanaafuu negatiiva 1/6 ta'a jechuudha. Kanaafuu negatiiva 1/6 eessatti guuttu? Negatiiva 1/6 guuttachaatii deema. Waan hin balleessaa deemuuf jechuudha. Asitti tokko negatiiva 1/6 jettu. Boksii kana keessatti negatiiva 1/6 jettu. Negatiiva 1/6. Yaa ida'uu xaa jedha. Kun amala jijjiirraa iddooti waan ta'eef negatiiva 1/6 nuu kenna kunis. Akka inni negatiiva 1/6 nuu kennu mirkaneeffachuuf bakkuma wal jijjiirtu. Asitti xaa ida'uu yaadha. Asitti immoo yaa ida'uu xaa jettu. Yaan keessa meeqadha? Kunooti 2/3 ida'uu negatiiva 5/6ti. Asitti 2/3 ishee asii kana yeroo waliin baay'isan poozitiivaa fi negatiiva jechuudha. Negatiiva nuu kenna 5/6. Kana jechuun 2/3 hir'isuu 5/6. Kana qaxxaamuroo baay'isan 12 hir'isuu 15 ta'a. Irra 18. Isa gubbaa yeroo walitti daatan yookiin walirraa hir'isan jechuudha. Maal ta'a? Negatiiva 3. Negatiiva 3/18. Kan yoo salphistan maal ta'a? Negatiiva 1/6 dhufa jechuudha. Bakka wal jijjiire malee asis negatiiva 1/6ti. Kunis negatiiva 1/6ti jechuudha. Ammattuu keessatti xaa ida'uu yaa ida'uu zaa jedha. Asirratti xaa ida'uu yaa meeqa arganneera? Negatiiva 1/6 arganneera. Kanaafuu zaan keenya immoo meeqadha? 4/9ti. Kana jechuun xaa ida'uu yaa meeqa arganneera? Negatiiva 1/6 ida'uu meeqaati? Zaan immoo meeqadha? 4/9ti. Qaxxaamura baay'istu kana negatiiva 9 ida'uu 24 irra meeqaati? 6 baay'isuu 9 54 ta'a. Kana yeroo walitti daatan isa gubbaa jechuudha. 15 argattu. 15/54 ta'a. Kana yeroo salphistan maal ta'a? 5/3 yeroo salphistan 5 meeqa argattu? 5/18.
5 irra 18 ta'a jechuudha. Asitti maal ta'a? 5 irra 18. Kunis illee akkasuma amala jijjiirraa cuftuuti jechuudha. 5 irra 18 ta'a. Asitti waliin ilaalee turre viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Amala jijjiirraa cuftu ilaalleeti turre waliin kana jechuudha. Inni itti aanu immoo negatiiva 2.5 ida'uu 4.5 xaa ida'uuyyaa jechuudha. Xaan kunooti negatiiva 2.5 yaan immoo 4.5 jechuudha. Kana yeroo walitti daatan negatiiva 2.5 ida'uu 4.5 yeroo walitti daatan maal argattu? 2 argattu jechuudha. As 2 ta'a. Yaa ida'uu xaa kan jedhus iddoo jijjiirraadha jechuudha. Kunis 2 ta'a. Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaallee turre. Iddoo jijjiirraa jechuudha. Kun akkuma argitan kana yoo ilaaltan amala jijjiirraa iddooti jechuudha. Iddoodhuma jijjiire malee asis 2 ta'a. Asis 2 ta'a jechuudha. Xaa ida'uuyyaa ida'uuzaa. Xaa ida'uuyyaa meeqa arganneerra? 2 arganneeti turre. 2 asis 2 ture. Ida'uu negatiiva 1.5 kana yeroo walitti daatan maal ta'a? 2 ida'uu negatiiva 1.5 yeroo walitti daatan meeqa argattu? 0.5 argattu jechuudha. Kanaafuu as 0.5 ta'a. Asoo asillee akkasuma 0.5 ta'a. Taasisuudhaan immoo as keessa guunnaa jechuudha. Kana jechuun xaa ida'uu yaa. Xaan keenya kana, yaan keenya kanadha. Ishii kana ishii makkoodhaan teessettu kana maal gootu? 2 irra 3 ishii jettu kana maal gootu? 3/3. 3/3 meeqadha? 9 ida'uu 2 jettu irra 3 ta'a. Kana jechuun 11 irra 3. Ida'uu meeqa ta'a? 1 irra 6. 11 irra 3 ida'uu 1 irra 6 walitti daanaa jechuudha. Kana yeroo walitti daanu meeqa arganna? Asii 66 waliin baasu 66 taati. 66 ishii kana jechuudha. 66 ida'uu 66 ida'uu 33 ta'a. Ishii kana qaxxaamura baastu jechuudha. 66 ida'uu 3 irra 18. Isa gubbaa yeroo walitti daatan 69 irra 18 ta'a. Kana yeroo salphistan 3 meeqa ta'a? 3 yeroo salphistan 23 ta'a. Kana 18 3 meeqa ta'a? 6 ta'a. Kanaafuu 23 irra 6 asitti jechuudha. 23 irra 6 asitti illee 23 irra 6. Xaa ida'uuyyaa ida'uuzaa immoo maal ta'a? Asitti xaa ida'uuyyaa meeqa arganneerra? 23 irra 6 arganneerra. 23 irra 6 ida'uu zaa. Zaan immoo akkuma argitan makoodhaan ka'eera. Maal goona jechuudha? 5/9 ida'uu 4 irra 9 jenna. 5/9 meeqa? 45. 45 5/9 45 ida'uu 4 irra 9 jenna. Isaan kana warra gubbaa yeroo walitti daanu 49 irra 9 ta'a. 49 irra 9 ta'a jechuudha zaan keenya. Kanaafuu xaa ida'uuyyaa meeqa qabna? 23 irra 6 qabna. 23 irra 23 irra 6 ida'uu zaan keenya meeqadha? 49 irra 9 ta'a.
kan yeroo qaxxaamura baay'isan maal ta'a? 23 baay'isuu 9 ida'uu 49 baay'isuu 6 ta'a. Irra 6 baay'isuu 9 isa gubbaa yeroo waliin baay'istan meeqa ta'u? Meeqa ta'a? Meeqa ta'a jechuudha? 207 ida'uu meeqaati? Ida'uu 296 irra 54 ta'a. Isa gubbaa kana yeroo walitti daatan meeqa ta'a? 501 irra 54. Kanaafuu 501 irra 54 jettu asittis 501 irra 54 ta'a. Maaliif amala jijjiirraa haammattuuti jechuudha yookiin amala jijjiirraa cuftu. Kana fakkaata jechuudha. Egaa viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaata. Hagama baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Osoo isin hin galiin tasuma bira darbuu hin qabdan jechuudha. Viidiyoo itti aanuun 1.32 lakkoofsota raashinaalii hir'isuu kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan naa tura.